السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا داوتوتا تي في هاملتون ماتي ون أكاسمس الرجاء على نمو ورهنون داوني أمونو داوت لا يجول أمو بيكا مثل أنا ما داوتي إني من داوت أجيل سلامنا كيس جرا يسرق إيريتني مثل أنا داوت أجيل إني سلامنا كيس جرا يسرق إني داوتني منو داوت لا وان غاري إسني كنينا حوينا اللي هم رندين يسني رام كسانو Orken nanga kennan jetti mo kanuma wajjini mo waan isin orken nanga kennanna saganta gababa nuti arba'a iftani saati akkala kosobiya kenyat zuhri salata zuhri rajal qabne hamma saati maghribat tiktoki dan facebook ya miltanin page dan dabarfannu qabna dirqamni wala rakayyan nusqina dirqama sen rafudha nus qabna dirqama warra kaayyen nus qabna dirqama sen rafudha nus qabna maal jette bismillahir rahmanir rahim akkuma ustaaz Raayyaan jedhe kaayyoo qabna iddoo kaanii qabna iddoo deemuu gahuu barbaannu qabna karaarra jirra kana miti deegeenyis qabna isa guddaa garuu ganaa deemaa jirra ni beekama bakka sana gahuuf immoo wantoota nu barbaachisan gurguddaatu jira waan sana walii wajjiniin bal'inaan gaafa sana ergaa dabarfanna nu qophooftanii ergaa keenya kana walii dabarsitanii arbaa hidaarii akka lakkoofsa Itoophiyaa kanatti hidaarii guyyaa 4ti guyyaan sun akka faranjiitti meeqarra oola Noovembar 13 warra biyya alaa jirtanis akka dhageessanuu fi Noovembar 13 guyyaa arbaa yookaan guyyaa roobii zuurii irraa kaastanii online live akkanu eegdan isiniin jenna gabaasa walii qabna gabaasa illee qabna gabaasas qabna gabaasa qabnu kana keessatti bakka kaane isinuu beektu bakka geenye moo isinitti manna isa akka dhaqaa jirru moo rabbitu beeka garuu akka na yaada namumaatti garuu waan jennu qabaanna rabbi jedhe inshallah kanuma ka wanni biraa wanni itti dabalamu hin jiru sadasa afur irratti salata zuhri irraa jalqabee aga salata magribaatti dabbaleen islaamaa NGOleen hayyoonni abbootiin qabeenyaa baankileen dhimmi kenna isin yaachisu isin ilaallatu warri biyya alaa jirtan diyaaspooraan dubartoonni kenna hooggantoonni jaarmiyaalee garagaraa warri dhimmi diiniidhaa isin yaachisu namni dhuunfaa haawwonni abboonni warri du'aayii gootan warri humnaan nu bira dhaabbattan warri yaadaan nu bira dhaabbattan warri qabeenyaan nu bira dhaabbachaa turtan hundi keessanuu waan keessanii waan kennaa waan walooti qabannee dhufnaa yaada bareedaa walii dabarsinaa inshallah guyyaan roobiidha roobii salata zuhri irraa jalqabee haga magribaatti hundi kennaa laayivii dhufnaa feesbuukaan tiktokaan hamiltan laayiviidhaan studio hamiltan haaraa keessa isin waliin haasofnaa guyyaa saniif nu qophaa'aa biiznillahil kariim gammachuudhaan wal arginaa kan madabarsa waamicha obbolummaati waamicha islaamummaati waamicha namummaati hunduu qooda irraa fudhachuu qabu waan dhimma isa ilaallatuuf dhimma isa hin ilaallanne keessattuu waan irraa qooda fudhachuu qabudha waan ta'eef namni dhimmi kun isa hin ilaallanne hin jiru hamiltan jechuun hamilee ummataati hamilee namaati hamilee biyyaati hamilee jireenyaati hamilee aakhiraati hamilee duniyaati kanaafuu isin hundinuu gammachuu amma waliin qooddachuu qabna jennee waliin haasa'aa jirru walitti dabarfataa jirru kana nu waliin akka qooddattan barattoonni yuunivarsiitii irra jirtan barattoonni maatirikii irra jirtan barattoonni gadii warri mana keessa jiru warri ala jiru warri daldalaan warri bitu warri gurguru hunduu waan kana irratti nu wajjiniin hirmaattanii gammachuu keenya akka nu waliin qooddattanii iddoo geenya kana nu waliin akka nu itti fufnu nu gootanu hamilee akka nu taatanu jechuudhaa fi gaafasuma wal agarra yoo rabbi jedhe. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Durumaa maqaan illee hamiltanii hamileedha. Hamilee kana wajjin ammoo guyyaa harbaa guyyaa afurii guyyaa silaa sagantichaa dura guyyaa sadi dura walaa arginu kana jechuun akkuma mammaaksa Oromootitti simbirreen golloo qabdii keessatti gollichoo qabdi jedhan nama hunda guyyaa affeerraa guyyaa torbaasan dura abbaa fi firaa fi maatii hamiltan hunda isaa guyyaa san dura wal arginee wajji haasofna jechuuf guyyaa harbaa salaata dhuurii booda sa'a torbatti walaa arginu ka jedhame
wanni sun maal jechaan hundi nuyyu gurra keessan qalbii keessan hamiltanii kennuuf akka qophooftanii guyyaa sanitti nu ergitan nu eeydan hunda gartee obboleeyyan kiyya ustaazota asirraa dabarsan wajjin qophaahaa nu eegaa ni dhufna wajjii gammannee wajjiin milkii uf duraallee milkii hamiltan ka uf dura waan ta'uu qabu akkamitti daa'waa fi kaka'umsa ummata keenyaallee akkamitti cimsinaa wajjii marii kenna waan ta'uuf hundi keenyaa guyyaa sanitti haa qophoofnu sin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.